Waamicha lammummaa jaallatamoo uummata Oromoo fi qabsaa'ota Oromoo hundaaf. Finfinnee News Networkiin erga saba isaa tajaajiluu jalqabee waggaa 2 lakkoofsiseera. Finfinnee News Network miidiyaa qabsoo fi qabsaa'otaati. Miidiyaan kun dhugaa Oromoof kan falmuudha. Finfinnee News Network miidiyaalee qabsoo Oromoo toora saatalaayitiin Oromiyaan gahuun tokkummaa hawaasa keenyaa jabeessuun lammiilee wal qunnamsiisa. Finfinnee News Network qabsoo Oromiyaa keessatti deemaa jiru uummata Oromoo biraan gahaa dhugaan Oromoo addunyaa birattis akka mul'atu jabinaan hojjetaa tureera, ammas hojjechaa jira. Tajaajila keenya itti fufiinsaan laachuuf ammoo tumsi keessan murteessaadha. Akkuma waggaa 2 darban waliin ta'uun uummata keessaniif argaaf dhageettii taatan, ammas kottaa nu waliin ta'uun saba keenyaaf sagalee haa taanu. FNN argaa fi dhageettii qabsoof qabsaa'ota. Guyyaan tumsi kun itti geggeeffamu muddee 10/2022. Sa'aatiin 11 AM Pacific, 2 PM East, Oslo fi naannoo ishee 8 PM, 6 AM Melbourne. Karaan ittiin hirmaattan karaa sarara Zoomiin hoggaa ta'u, ID'n isaa 653-9-8-370. Irran deebi'a. ID'n isaa 653-9-8-370. Paaskoodiin Raaxiqqaa Faa Guddaa 3 Daaxiqqaa Haa Guddaa Na Guddaa yookiin 59-8-400. Finfinnee News Network argaa fi dhageettii qabsoof qabsaa'otaa.